Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota YouTube chaanaalii keenya bakkaaf kallattii jirtan maratti nageenyaaf jaalalli keenya isin bira haa qaqqabu isiniin jecha guyyaa har'aa oduu addaa qabannee dhufne jechuudha. Oduu guyyaa har'aa kan waliin dhiyeessinu ana waliin turtii gaarii. YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaanna. Akkuma beekamu qondaalli Abaaboo Koloneel Gammachuu ayyaana mana hidhaatii gadhiifamaniiru. Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu ayyaana mana hidhaatii gadhiifamanii maatiittis dabalamaniiru. Guyyaa kaleessa manni murtii Ijibbaata Federaalaa qondaalli kun akka hidhaatii bahan murteessuu isaaniis ni yaadatama. Guyyaa har'aa gadhiifamanii maatii isaanii waliin wal argu qondaalli Abaaboo Obbo Lammii Gammachuu BBC'f mirkaneessaniiru. Gadhiifamuu isaanii kan dhagahame Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa torbee darbe mootummaan hoogganoota Abaaboo seeraan ala hidhuu ibsee hatattamaan akka gadhiifaman erga gaafatee boodadha. Koloneel Gammachuu ayyaana caamsaa waggaa darbee manni murtiin bilisaa akka gadhiifaman erga murtaa'ee waggaa tokkoof mana hidhaatii dabarsaniiru. Ammallee hoogganoonni Abaaboo kan akka Obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa, Abdii Daawit Abdataaf mana hidhaa jiru. Hedduun isaanii manni murtii bilisaan nu baasus poolisiin ajaja mana murtii fudhachuu nu gadhiisaa hin jiru jechuun mana hidhaatii laganna nyaataa irra turuun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin kanneen hidhaa jiran keessaa kan bilisaa jedhaman kan himanni ittiin banamneef galmeen isaanii cufamees jiru. Kaan immoo kan hiikamanii osoo hin turin qabamanii deebi'anis numa jiru. Dhiyeenya kana mana hidhaatii dhibee turuun qabamuun dhukkubsataa kan ture dubbii himaan dhaabichaa Baatee Urgeessaas mana hidhaatii gadhiifameera. Hayyuu dureen Abaaboo Daawud Ibsaas erga waggaa tokko oliif mana isaaniitii akka hin baane taasifaman booda Bitootessa keessa akka bahanii socho'an hayyamamuu fi dhaabichi mirkaneesseera. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaaboo shanii jedhee waamu waliin hidhata qabdu jechuun aangawoonni hoogganoota dhaabaa kanaa himatu. Koloneel Gammachuu ministeera muummee Abiyyi Ahmad aangootii erga bahanii isaan Eertiraa irraa biyyatti erga deebi'anii hidhaa yoo seenan kun isa duraa miti. Baatii 11 booda garuu hidhaatiis bahaniiru. Ergasii adoolessa 2020 keessa ajjeechaa Haacaaluu hordofee qondaalota siyaasaa kan waliin hidhata qabdaa jechuun hidhaa bu'an. Yeroos isaan dabalatee namoonni 20 galmee kiisii qixxummaa